Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota fardoftoota madda nageenyaa kabajniif jaalalli keenya laggeen tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa gojjechaa oduu kan isinitti mo'an marsabaati. Adda bilisa baasaan Tigraay yookaan Tigraay Defense Force kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baatee Goohaa lafa jedhamu akka dhuunfatee jiru jiraattonni madda nageenyatti himan. Waraanni kun guyyaa lama dura warra Baabboo Bokoksaa bakka jedhamutti lolli jabaan TDF fi PP gidduutti kan adeemaa ture yoo ta'u guyyaa kaleessaa waraanni Tigraay aanaa baatee Goohaa masjiida bakka jedhamu baatee irraa deemsa miilaa sa'aa 3 kan oofu irratti caffee roorrisaa bakka jedhamutti akka dhiyaatanii jirantu beekame. Waraanni PP caffee roorrisaa yaa'aa laga bishaanii gama kan taa'anii jiran yoo ta'u garuu TDF ganduma isaan waa bitatan dhuftee akka jirtu mirkaneeffannee jirra. Aanaa baatee kana keessatti bilxiginnaan maqaa seera kabachiisuu jedhuun mana ummati qabeenya itti baasee ijaarrate hedduu diigaa akka jiranis odeeffannee jirra. Walumaa galatti Abduu Idris qabeenya ummataa akka saamsisaa jirus odeeffannee jirra. Oduu itti aanuun baha Oromiyaa magaalaa Harar keessatti PP'n ilmaan Oromoo rakkisaa jirti. Sababiin isaas filannoon ammaan duraa waan naannoo sanitti hin gaggeeffamneefu amma akka haarayaatti gaggeessaa waan jiraniif namni kaardii filannoo hin fudhanne magaalaa keessa sossoohuu hin danda'u. Yoo waraqaa filannoo malee magaalaa keessa sossoohan poolisiin qabanii nama dararu jedhu namni gabaasa kana nuuf laate. Yeroo ammaa kana namuu gadi bahuu sodaatee baay'ee rakkoo keessa jiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu ganda Gomboo Qilxuu Jaalletti bakakkaan qe'ee tokko keessaa ijoollee 6 ta'an ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Balaan kun gaafa wiixataa mudachuu fi ijoolleen du'an umriin isaanii 12 fi 14 keessa kan jiran tahuu jiraattonni ni himu. Gaafa balaan mudate roobni cimaan roobaa akka hin jirre garuu qaqawweessaa akka ture dabaluun eeru jiraattonni. Kanneen du'an keessaa namni 5 shamarran namni tokko dhiira yoo ta'an umriin isaanii wal fakkaataa waggaa 12 fi 14 gidduu jiraachuunis beekamee jira. Awwaalchi ijoollee kanaa gaafa kibxataa raawwateera. Wanti ta'ee uummata rifaasisullee jiraattonni kunniin himanii jiru. Oduu keenya gama birootiin oduu injifannoo waboo baha Oromiyaa irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon baha Oromiyaa tarkaanfii waraana gabroonfattoota PP irratti Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo araddaa ittisaa roorrootti fulbaana 3 bara 2021 fudhatee loltuu PP irraa 3 ajjeesee 2 maddoo damdammii hin qabneen adabuun qawwee akkam 5 irraa booji'uun galii qabsoo bilisummaa Oromoo taasisee jira. Carraa kanaan ummati Oromoo baha Oromiyaa waboo baha Oromiyaa cinaa dhaabbachuun humneessuu fi jabeessuun dirqama Oromummaa akka baatan waamichi darbee jira. Egaa daawwattoota keenya oduuleen biyya keessaa kan hangammaatti daawwatanidha. Oduun biyya alaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduu maddeen alaa irraa arganne reeffi 30tti siqu baatii tokko dura lafa takkazee keessatti argamu isaa hordofee Suudaan ambaasaadara Itoophiyaa Kaartuumitti argamu waamtee gaafachuun ishee himame. Suudaan ambaasaadara Itoophiyaa waamtee yeroo dubbistetti reeffi namoota 29 lafa takkazee keessatti argamu kan dhalattoota Tigraay ta'uu isaa ambaasaadarichaaf ibsuu ishee Reuters ministeera dhimma alaa Suudaan eeruun gabaasee jira. Torbaanotaan dura reeffi namoota rasaasan dhumanii fi harki isaanii duubatti hidhamee laga takkazee gara Suudaanitti yaa'u keessatti argamuun isaa gabaafamuun isaanii yaadatama. Yeroo sanitti poolisiin biyyattii laga Suudaan keessatti seetiit Itoophiyaa keessatti ammoo takkazee jedhamuun waamamu keessaa reeffi namoota 28 bahuu isaa beeksisee ture. Ibsi ministeera dhimma alaatiin bahe akka agarsiisutti reeffi namoota gama Suudaan laga bishaanii keessatti kan argame akka lakkoofsa Habashaatti adoolessa 26 fi hagaya 27 bara 2013 gidduutti ta'uu isaa ambaasaadarichaaf ibsi kennamee jira. Indooneeziyaatti balaa abiddaan mana hidhaa irratti dhaqqabeen yoo xiqqaate namooti 41 du'an. Balaan abiddaa kun roobii ganama mana hidhaa Taanaa Geeraangii jedhamu keessatti osoo sirreeffattoonni rafaa jiranii dhaqqabe. Namootni 122 tahan mana hidhichaatti bilooksii kan jedhamu keessa turan. Manichi namoota
afurtamaa ol humna isaa ol qabatee jira. Namootni manicha keessatti hidhamanii jiran qoricha sammuu hadoochuu waliin wal qabachuun kanneen hidhamanidha. Baay'een isaanii miidhamuu kan ammoo kutaa hordoffii cimaa keessatti yaalamaa jiru. Rakkoo sarara ibsaa irra ture sababa balichaa akka tahe himama. Mana hidhichaa keessa sirreeffamtoota 2,000 ol tahantu jira. Mani hidhichaa hamma namoota keessummeessuu danda'u ol namoota 600 dabalataan qaba. Daarikteroonni boordii kaampaanii Boeing balaa xiyyaaraa 737 Max dhaqqabeef abbootii qabeenyaa dhaabbatichaa keessaa qooda qabaniin himatamuuf jedhe abbaan seeraa US. Morgan Zorniin akka jedhetti balaan jalqabaa sirna nageenyaa qaama xiyyaarichaa ilaalchisee akeekkachiisa cimaa boordichi ilaaluuf furuu qabu ture garuu itti dhiisan. Miidhamtoonni sirriin warra lubbuu dhabanii fi maatii isaanitti garuu investoroonni kaampaanichaas doolaara biliyoona hedduu dhaban. Boeing tarkaanfiiwwan itti aanu nan ilaala jedhe. Abbaan seeraa Delawaaree murtii isaa irratti ija namoota maatii isaanii dhabaniin maal na dhibdee wayi fakkaates seerri bulchiinsa dhaabbilee miidhaman biraa akka jirus ilaala. Boeing akka dhaabbataa fi qooda fudhattoota isaa jechuudha. Abbootiin qabeenyaa qooda keessaa qaban gara mana murtii kanaa dhufanii Daarekteroonni fi oofeesteroonni Boeing nageenya imala xiyyaarichaaf waan murteessaa ilaaluu dadhabuun gatii dhaabbatichaa fi qooda fudhattoota tiksuu hin dandeenye jechuun himatan. Egaa daawwattoota keenya oduulee biyya alaa fi biyya keessaa qindeessee kan isin biraan gahaa ture Anwar Sabaat. Gama ogummaa teeknikaa fi editariin kan nu faana ture Muhee Callaadha. Horaa bulaa deebana.